أبو أما أورومويرا دورا جراني دبي مجاكنا أولين بابنون أنجران أجي كباني غابا مجان دا كان أول بامني لغا جولي أما أماري قبضي تنبداتي جولين لغا مجولي تنمجاكنا جولي أرتي تناتو بداتا أما أماري قبضي تنا أولين بابنون أنجر أبو أول بابنا دين لك أولين بابنا أنجر غيالا من الدول أولين بابنا أنجر هاي أني لما تنادى يا مري سيادة تكتو يانا لوان بين أجان دا لوان برباني وبريسكي كاكاتي إبدان توما جرانسان كاكاتي فولي تشيتو سانيرا ها كينا خاد نبيرا جاي خنا ملكي يا لا دجدي كاتشي فولا توما رانساني فايسا غاليتا جري منير كان وغام مجا كينا لي بليس لافرت لي رتين دلاينه اجازن رت لي ندول يبرا دبا او دبين كوم سيسالي كسر تجال قبل امارا دي متانسي لما فالي اجندا اومي مجا كان اولين باسين جدي galmi dhugani jira gadaan tokkos ni jira akka isarratti illee dubbanele kana dhorgele munir akka video mucaa kana le olimbaanele kan munir way hatta wita mataan falatame irra haadani falatama mataale suura kuno kana de video le ergeefi suura le ergeefi dhugaa mucaa heena le lafa balleesse ijoollee wallolle arsii rakabo baase muniri marra giziya walaasa dhugaa jirtu tan hawa rabbi khayya alkan duudaa kanaan kagadheetitti maal fayyade bakka akkana kuno munir amma dubbisi galtii girti okay tore Amanin debste saya gefateni. Okay. Abba kan ifama. Mujansun wallahi billahi haga tajiya to kofi. Gawa jiya to kofi kuya ko dawo ya haga didami hoy. Hanga da har kille fayyan kam. Wallahi billahi matan kabar tun. Ila la fayyade. Tole amma charra mun sibi kana tasgabbina so tasollolle tasgabbina seshi. Tole jole koplingo da metik sho koplingo da wat ko koplingo da kamana kana. Manu kuna pakaba manu kun khaisene koplingo da. Okay da bur singa busa wargasti ku bakana. Tiko kopling goda. Okay. Woi. Amma tole arka kopling goda kaso adema. Hasi nanjani information dogongora matan site nanjanan kasi nanjan kasi kunoni jirabat. Yon sobe kunoni jira kasi nanjan yo rumasan di kumasan kesa tikase. Yo nin kasi ni okay. Dogongore tifama okay. Lamada mucana fi dinje. Dubitana dakne mangudo dan dakabne nagaya busnati mucana fi dinje ture video na terge rabbi khitin sikabe kunu ha khat video tan himmatan sini nanji wareni rifata ha ni kase na fa khat warri jolen jimma to kolli on tagote atigaru sin amana rabbi khisodatu video kana posting godini aboning goda denga danto ngore warna kana kharatin de bisa umanini sade gau jannal hada fi abarri fata muni rabbi sodatu angkana ni matan sisinjo himmatan sininan je hayan je angka sumati rafshan kati amara fi kana gitu abu amara ujin dolo senne wali marianni tamu cara makanat untuk jokoni Amari mis jole tinya kabe gafasan amara fi oromo de majira kutala ma adhin qodnu mucafote khana mongudo wantatis wallotti simne mongudo arsiti simne dubitana hatu murunje hayana je gafasan ayoro amara fi oromo wal qabdusan gatibehe wallo tutu wanta warani woni je gafa san jolle wallo tille sababa mucarsi sanif jani amara qabani turan ani positive nama yada oromma ti figaruma prote de mujjir amma aya suni samara miti ko oromo ta tanakabne jiratu mof sani kuban ka bu amma dufte khadu bin san isani ko gaba ani amma positive ya te yero saniti oromo wallo tis oromo arsitis bakata ko taati amara qaba jirti amma wonni kunurra baddi kunu abbas wallahi video ban qur'ana kabade unta sinja okay nanje gabasan sirri munir yadin ke barida kana ke san fitna umatatti simati ke san himiti akasi fitna yo amma gadi basi matansi oromon lamin adda qodamti amma oromon takatati amara qabafira dor kajirti haya wali jani wali tumurre arragaru akkana ma yakka gudda hujjate gafasunu wali galle wali tumurre video lay matansin nanje amma malik gadi wantija لا لا بقول لك فيادي أما تبنتي أرسل أما تبنتي أما سرقة لا لا أوكي لقي فدوكا أما وتبنتي سري فالاتي أما جرا خير أنت خير سندقي سنم دي بلا ما سندقي أجرا
أما واني قرتي أباس التاجرو إيقو مبولي سخين يسنو منير دويسي منير وان كان دويسو رتي حركة شخي ساقبا چون بينون إيقا مجا خناتو خان دويسيتي كما خاني لولا خان لبسا جرا إيقو مبولي سخين ياتو إسان دويسي تاجر أباس سبرا تاي جي تاجر أبر سباس دبين تيسنا كما تكني يتاني كني جا دبين تيسنا فالانا أتو ولي لما نجي فدو خايسا إسان غافدي أتو ولي قلي جاتا إني موفالا دبتا مي أباس ولي قلي جاتي دبين تنا كم سريزتا إلى دبين كانت ترتي إلى دبين كانت ترتي أباقا bakkee ani dubbii bakkee inni qabate bakkee an viidiyoo himmattasiin jedheef tokkoffaa mushawwara seene mushawwara suudii namni beekuun beeka jawaala hundarra guuranii guyyaa sadii moo afurii mucaa kana mul'isan. Kana biraan mucaa kana nuti du'e beena mucaan sagalee laafaadha gaafa viidiyoo kan arge haadha pappaan ni maraatti mucaan kun dursa lafa gahee mushawwara irraa bu'ee haadha haa dubbisu himmattasiin jedheen tokko walima ammallee gaafa walaallee walumaa galte maqam beekadhaa bakka tana dubbiin an keessan laaladhee kanallee hin goona gaafa fakkeenyaaf amma yoo maxxansin Oromoo wal fixa gaafa aboo yeroo san miira keessa mucaa kanaaf furmaata barbaaduu fi diimaan baafachiisee irra cufadhe inni kana lammaffaan deebi'ee ijoolleen arsii galma dhugaa kun faati itti murteessanii anillee itti dhaqee itti murteessee akkanaa jedhee dubbii sanallee himee badii fudhate. Lammaffaallee gaafa viidiyoon kennuuf erguufillee lafumarran oofi mucaa fi dinaa jedhee kokkee naqabe aboo mucaan hin jiru jedhaanan mucaan hin jiru ganama guyyaa lama naa kenni sa'a 24 hin jiru mucaan kun abboo naa oofsi dubbiin dhugaadha dheen. Amma le kanale kasumani gal gaafa lammaffaalee dhufee la wonni jedhe ammas bar walii galtee dubbadhe baran gaafa dhufee le manna jedhe mucaan aboo dhufe lafa gaheera kuno hoodhu mucaa viidiyoo mana nuu qabeedheeni na dhageeffadhaa isin keessatti aboo naa jedhe malee deebe ijoolleen Oromoonii dhumaarti ijoolleen walloolee ijoollee teessaniif deemaa jirti gaafa kan ol baamne wallooleen ay dachaati mucaa amartumamaa jiru kanan miidhamaatiniin akkam goonaa naa jedhee naan mari'ate dubbiin tun akkam goonaa gaafa walaallee amaa ila dubbiin obsi abbas gaafuma sanu ijoolleen walloo Oromoon wallootu mutura dhufooti ijoolleen Oromoo teenyatu wallootu ijoollee teessaniif deemaa jirtii siin jee gaafuma sanu asololleen eegalabin akka Amara ture gaafa sana. Amara qabuuf deemaa jirti gaafa dhammoo mucaa kana ol baafne Amaraan qabdu akkam goonaa naan jedhe lakki aboo mucama keenya kana ol nu baasii jedhee mucaan dhufeera lakki hayyee dheeraa biraa deemee gaafa lamuun deebi'e lakki aboo kun akkana amma lamuun deebi'e mucaaleen tumamee miidhee mucaan arsii kunillee naa qabadhaa dubbii keessatti dubbii waluma fakkaatti bara shira inni xaxeetu shira inni mala inni nafite qofa naa laala malee dubbii waluma fakkaatti isaanillee jalma hawwaadhaa dhufe ati hayyee ilma kan kee obboleessa kan kee ka dhiiga boochisaa jiran kana dhiiftee ka ammoo si harka gahee yaalachuu dandeettu kanaaf iyyuun hagamsitti dhagahama ana santu na dhagayamee shira inni xaxee mala inni nafideen ishi jalaa jedhe dubbii keessan naa baraa malee dubbiin anaaf inni walirraa jenne rabbii kee sodaa rabbiif dubbadha malee sodaa isaaleen dubbadhu garuu dubbii dhugaa isaaleef cabsuun fedhu tiyyalle balleessuun fedhu. Marii kana nafida mariin inni shirri inni gaafa wala na jalqaberra nadda walee na anxaxaa dhuferra naa qabadhaa keessa jechuu barbaadeeti malee an jala awwaadheera gaafa akiraalee jala awwaadheera gaafa ijoolleen walloolee ijoollee artiirra goraa jirti akkam goona gaafa naan jedhe mucaa keessan gaafa namu ajantaa kana qaban sunillee dhaabbataa mucaan sun bilaashaan miidhama gaafa naan jedhe ana immoo obboleessa kiyya kana bira gahe kanaaf obboleessi kiyya ka du'aa jiru san wal biran fiduu hin danda'u hayyee sanumaa birmadhaadheen lafarra finna naan jedhe tana buuteef tana deebitee isaan dhabe barbaadaa rageelleetti madhiise. Kuno dubbii keessa qabadhaa shira inni gaafa awwala irra tataa dhufe Amara jinnaan naan jedhe natti illee awwalallee kuno qofa dubbadha ila dubbii siin jechuudha. Awwalallee na dhufe akkuma dhayameen Amara jenna naan jedhe takka naa qabadha tanallee maaf dhufte takka jedha. Lammaffaallee dhufe ijoollee walloo Amara qabuuf deemaa jirti mucaa kana waliin baafnu naan jedhe lama jedha. Siyaasaan inni ittiin na shawwate ammoo anillee nama miidiyaa kanallee ta'uu dhabuu danda'a akkasiin naa hubadhaa mee shirri kun laala jechaaf jedhe. Ankana hunda biyya Abbaakaa kiyya laal. Bulloo saa ta'u, odaa saa ta'u, yoo natti murteessitanii alumaa rakkoon qabu, amma booda Oromoo tun dubbadhu. Walaan. Ni dubbataa si murteessitee si qajeelchine si gadhiifne. Oromoo keessaan baatu. Amara wallalaa jira. Kun walla jiru jiraame yeroo san keessa yoo abbaa ati taate bullo yoo ati taate
Oromoon wallootis Oromoon arsiitis haate Amaaratti bobbahaa jirti. Yeroo inni natti fide san guyyaa 15 booda viidiyoo san Oromoo wallootii fi waan Oromoo wallootii fi Oromoo adda qoodu yeroo san keessatti duraan naafitiin jennee dhugaa itti bilbileeti mucaan eessa ga'e akkamirra ga'e jaala harkatee eessa ga'ee jira. Yeroo 10 oliin itti bilbile istaraa jira jaala maarree jira naan jaala ani hojii godhadhee jala deemaa ture. Gaafa mucaan dhufe san idduu guyyaa lama kanaaf lolli Amaaraa fi Oromoo jidduu ka'e. Viidiyoo san keessee san wallootiitii fi yookaan arsii fi harargee waldhabe jee yeroo san akka nama tokkotti lafatti guddummaadhaan fixannaa kana keessaan kun keenya nuti bakka tokko wal addaan hin deemnu sa'aa kanatti lola Amaaraa fi Oromoo deemuu jira nuuf obsii suuta wanta goonee kana ni wallaalannaa jennee mara takkatti illee yaamanii waliin haasofnee waliin mari'achaa turre. Ana yoo badii ta'e badii jaalatti muraanii ture. Sadageeffannaa jechuudha wanta akkas gaafadhee biiftuudha kana. Eega duuba manguddummaan fitannee itti mucaan dhoomee gartee miidhamee jiru sun osoo jiru eega gartee dhugaadha bikka sanii kanaa jira amma tana beetana dursanaa dhaabbatteeni sanbooda manguddummaan itti deebitee mucaan kun aboloo nama akkana joon madeesse mucaan kun Oromoo kana illeen Oromoo waan kana akka maagoonatti akka ajandaa fiddee miidiyaaf dhiyeessite. Kuno mana wanta waliin dhufne waliin haasa'u turreemi. Waliin haasa'u nama dhageeffadhu waliin haasa'uun baanoon akka miidiyaa gaffiddee namni gisee dhoome aboluu dhee nama aboluu jaamuu dhee nama Oromoo dheettee gaffiddee akka miidiyaa ajandaa gootee akka miidiyaan irraa dubbatuma gootee. Maxxansee sanboodaan maxxanseetiin maxxansuu miti akka ajandaa kam jaasaboo maxxansuudhaa miti akka ajandaa gabbaatee ajandaa gootee qabattee mana barattee raasoitee yookaan nama mana baratee bira fiddee akka raasoon gootee. Dhufni haasoyne irraa haasoyne kunuuni jiraani abbaa sooruu dhufee mana yeroo 5 guyyaa irraa haasoyne mana bannee. Tole xiyyaana ta'e. Oromoo keessa jirta warri gurguddaan na of kolchaa gaaffiin ani qabu gaaffii dhimma mucaa kanaatti wal qabatee dhimma amma haasaa jirtan irraa yoo haasofne irra dansaadha kan biraa kaasurra sila bikka kanaan hanga amma sadarkaa uummanni si gaafataaru kana geessite gaafsan dhugaadha jaarsi sobee walitti nama dhoobu sobee nama araarsa. Araarsuudhaaf jettee ati waan san Oromoon akka tokko ta'eetiin haqa mucaa sanii barbaaduuf jettee gaafsa waan sanillee godhuu hin dandeetta. Garuu achi asitti erga wanti sun godhamee Oromoon illee ajandaa san dhiifattee as dachaateen asitti lafarra gadi buustee gama sooshaal miidiyaatiin haa ta'u